Zabanyaa Masriitiin wal loltee isaaqtuna rukute jettee ajandaa gootee nama hedduu dallansiiftee isaanii keezii UN jala naannoftee ituu beeknu bakka ittiin habaatu jennee ajanduma kana argodhattee ittiin habaatu biyya biraattiin adeemtu jennee dhiisne dhimma kana ijoolleen Oromoo hundi hin beeku. Wallahi jaalatu hangaan isin kabaju hangaan an isin jaalatu isin beekama argitanii argitanii la mudhiin tiyya zinnaara gateetiin tiyya kilaasha Kilippina nama hojjetaa jiru birri Itoophiyaa birrii 250 Itoophiyaatti kanan kaffale. Asitti siichi kanan hojjedhu gara doolaara 1,000 oliin siichitti baasa. Kana namni tokko na gargaaraas ni hin jenne. Isinitti ba'ee kana na gargaaraas ni hin jedhee sirra kiseen beekaa Oromoo. Ragaanaan baatanu kana. Namni gaafa mataa gadi qabate ajanduma kana argodhattee ittiin habaatu biyya biraattiin adeemtu jennee dhiisne dhimma kana ijoolleen Oromoo hundi hin beeku. Wallahi warri Kaayiroo keessaa namni hedduun hin beeku. Isin jedhee zabanyaa wayituun tuqne gaafa sana akka kanatti biyyaa baatee Jarmanii sii kana jireenya Jarmanii sanarra sa'aniif reediina sitti jiraataa jirru caala bar. Wallahi akka kanatti Nasiraan biyyaa baatee anatti inaafta. Innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Qoyyaa samaal miira keessa gallaa miti takka zanaa jenna. Ana sagam annama mee abbaan sirbaa miiliyoonni tokko daawwatame man biyya baqaa kana keessa taa'e. Gaara gamanarra sagalee kee dhagayamaa. Reedii sirbichi maal jedha bannaat? Kilippina nama hojjetaa jiru birri Itoophiyaa birrii 250 Itoophiyaatti kanan kaffale. Asitti siichi kanan hojjedhu gara doolaara 1,000 oliin siichitti baasa. Kana namni tokko na gargaaraas ni hin jenne. Isinitti ba'ee kana na gargaaraas ni hin jedhee sirra kiseen beekaa Oromoo. Ragaanaan baatanu kana. Namni gaafa mataa gadi qabate maaliif abbaan argin hamilee namaa cabsuu barbaada. Dubbachuu hin dandeenya. Innaa qaallan akko itti beekna bareechane. Maaliif sadarkaa kana hanga kana hanga kana sadarkaa kana of intinaa ta'uun nama tiyaatira afaan Oromoo hojjetedha. Yeroo jalqabaatiif Jimmaa Yuunivarsiitii keessatti nama garaadhaaf bulootaa ta'eeti mootummaadhaa bitameetan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waawayitun ajaa'ibe. Innis maalidha? Nasraa Gursumtuyyuu kaleessa sagantaa wayii qabdi. Sagantaa sanarratti gootota suuraa gootota hedduu fiddee gootni keenya suuraan Abbaa Jifaar, Abbaa Gomol hin jiru achi keessa. Kanaaf duulli irratti ka'ee jechuudha. Waa'ee sanaayyii namoonni takka sagantaa qabatanii jirtani. Sagantaan suni mana Saadiqeetti namni hedduun hin beeka Saadiqee. Kan na ajaa'ibu maalidha? Nutiin kun diqaalaa miti. Mana hin qabna nutis. Waa'ee keenyaa mana keenyatti dubbachuu qabdu moo mana nama biraatti dhaxxanii dubbachuu qabdani? Sun gaafii kiyya. Kanaafu nuti diqaalaa miti. Mana qabna, manni keenya kabajaa qaba. Qeen keenyaaf manni keenya durumarraa qabe alhamdulillah kabajaa qaba. Mana keenyatti waa'ee keenya, waa'ee gootota keenya, waa'ee siinii, waa'ee qophii sagantaa qabatan sanaa jechuudha. Mana keenyatti dubbadha. Malee ganda biraa, mana ganda biraa maali? Dhaxxanii achitti sagantaa qabatan. Kuni geemaa miti. Isiniif agalu. Geema taphachuuf wanni nuti qophii guyyiitii adda addaa haasaa qophii adda addaa gaggeessinu miti. Kun dubbii goota keenya Abbaa Jifaar. Kanaafu qeedhuma keenya irratti
waan haasoftanii jechuudha. Malee qe'ee nama biraa ganda biraa sagantaa nuuf qabatee waa'ee keenya haasa'u nuti hin duune moo ofirra hin jirru ofirra maali? Qe'ee hin qabnu nuti mana hin qabnu. Kanaafuu waa'ee goota keenya ganda biraa mana qabattanii haasa'uuf mirga hin qabdanu mana keenyatti haasa'a. Kan biraa immoo waan akka beekaa balleessitanii kaatanii beekaa balleessitanii dhiifama hin gaafatina. Nuti illee waan ati as baatee beekaa goote wayii dhiifama siin goonu. Dogongoraa yoo ta'e dhuguma. Kun immoo ifaan ifatti beekaa goote waan ta'eef namni dhiifama sii godhu hin jiru. Ijoollee Jimmaa dhaggeeffadhaa. Bakka sagantaan qabatame san hin deemina. Bakka sagantaan qabatamee waa'ee keenyaa haasaamu yoo of kabachiisuu feete jechuudha. Ijoollee Jimmaa dhagaa yoo of kabachiisuu feetanii bakka sagantaan qabame sana hin deemina. Waa'ee keenya mana keenyatti jaarsummaan dhufee haa dubbatu yoo dubbachuu fedha. Malee sagantaa bakka biraatti qabattanu nuti hin dhageenyu. Dhagaa ijoollee Jimmaa hin deemina. Kabajaadhaan mana keenya dhufanii mana keenyatti haa dubbatan yoo fedhan. Kanaaf jennaan mana fatiyaatti jechuudha. Akka biyya Arabaatti sa'a torbatti sa'a sabaa sagantaa qabannee jirra. Sagantaa sanarratti hirmaadha. Innaa achirratti haasofne waa'ee kanaa jechuudha. Bal'inaan booda jechuudha. Booda sa'aatii magriibaa hin hafiina kottaachi. Ganda biraa dhaxxanii wal agarra. Akka hin deemne ganda biraa. Ganda keenyatti waa'een keenya ganda keenyatti mana keenyatti haasaamuu qaba. Mana qabna akka nama hundaayyuu jechuudha. Qe'ee qabna mana keenya hin bananna mana fatiyaatti waa'ee shamarranii manni shamarranii habanamu mana fatiyaatti walaa agarru. Sa'a meeqatti sa'a sabaa. Isiniif galee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.